Lam jee arrabsu gurra keessaniin dhaggeeffadhaa. Ore Allaan ofiisaatii maayyimii dhalaa yaallatti jibbite. Allaan dandeettiin qabu. Allaan uumama malee uumaa miti. Dhaggeeffadhu Nabiyyuu Muhammad immoo hattuudha. Yes. Sallallahu alayhi wa sallam. Obboleewwan kee hundi keessanuu argataniittu. Gaafa jalqaba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrabsaa Allaadhaan arrabsaadhaa ture. Dhiirri ana malee hin jiru. Naqabaa nagadhiisaa jechaadhaa ture. Har'a immoo kan fincaan ofirratti fincaa'u isa jechu. Namni ragaadhaan haasa'u, namni dhugaarra dhaabbatee haasa'u sila akkas ofirratti fincaa'u jechuudha. Seera fuulduratti dhiyaataa jira waan ta'eef seera dhiyaatee waan qabu ragaadhaan kennataa ture. Garuu hojiin kee kun siyaa baasu viidiyoo kana caccaalan baay'eetu nu bira jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya kiristaanota namni dhugaa qabu namaa kennee kan immoo namni hin qabne immoo namatti agarsiisuun kanuma jiru. Waan of biraa qabu dhugaa fuudhee waan nama bira jiru sanammoo sirrii miti jechuun kanuma jiru. Waan kanaan alaa garuu amantaa namaatti daangaa darbanii waaqa namaa arrabsuun ergamaa namaa arrabsuun waagaa yaas kaffilaal gatii nama kafalchiisa tole. Waan dubbattu irratti ragaa tokko hin qabaanne gatii kafalta. Saniifuu hundi keessanuu warri ganaa akka hin taanellee arraba dhedheerattan guyyaa tokko isinii kafalama. Garuu otoo guyyaan sun hin gahiin of sirreessaa. Kanaafuu galatooma seerri gara baasitti isaa baasu alhamdulillah seera jala garee jira. Akkasigaa kun naqabii nagadhiisin booddee kana fida jechuudha. Arra jedhee mataa iyyee boohuun faayidaa tokko hin qabu. Jalqaba ture silaa. Amantaa namaa kabajanii kan ofiis akka kabajan kan ofii akka jaalatan kan namaas jaalatan kan namaa tokko kabajanii sirrii ture. Baalagaa akka keetii gana ammallee waagaa ishii gatii ishii argatti jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.